أمالك قبنا قلبي نفوت أنا عليك تدني بدانيا جارسكن كي اوكي سرت فلوس ويمو اني دوياتي سوالو سوي Video biratiin walitti deebinee jirra. Video torban kana miidiyaa hawaasaa social media irratti namoota hedduu ajaa'ibsiise akkasumas viidiyoowwan bashannansiisaa fi barsiisaa ta'es hin jira hanga xumuraatiitti nafaana tura. Namoonni yeroo jalqabaaf gara chaanaalii kanaatti dhuftan yookiin maatii chaanaalii kanaa hin ta'in viidiyoo kana yeroo jalqabaatiif bantan subscribe godhuudhaan maatii chaanaalii kanaa ta'a. Hundi keessanuu like godhaa isiniif salphaadha. Na baay'ee na fayyada. Viidiyoon kun namoota hedduu bira akka ga'uuf gahee guddaa kan taphatu like waan ta'eef like godhaa. Yaada keessan yaada kamiyyuu haa ta'uutii yaada qabdan koomentii jalatti na barreessaa gara viidiyoo guyyaa har'aatitti. Sirba Haacaaluu Hundeessaa maasaan gamaa lafan baatu jedhu keessa walaloo akkas jedhu jira. Iyyandaan qoo nuugii jimmaa dhahu imimmaan koo xuurii shittaa ta'u amboo gubbaan yaabaa lagoo daree sum abdiin koo yaabaa lagoo faree walaloo jedhu jira. Achi keessatti imimmaan koo xuurii shittaa ta'u jechuun maal jechuudha? Sirba Haacaaluu Hundeessaa maasaan gamaa jedhu keessatti akkas jedha. Mee namoonni beektan maal jechuudha? Namoonni beektan koomentii jalatti na barreessaa. Amaallik qabbana qalbii nafuute ana mucaa dhaloota tolte si malee manni yoonte shaggar deemnaa finfinnee osoo saanuun argine harmee keessoo soobadhu abbaa keetii kakadhu ala eegaa ijjisa akka waan diinni gale isaan itti dhaadhatu silaa harmeetu dhale. Viidiyoo Galaanaa Gaaromsaa torban kana namoota hedduu ajaa'ibsiise sirba isaatii sirba turaadha. Namoonni hedduu yaada nama ajaa'ibsiisu yaada garaagaraa viidiyoo kana jalatti koomentii hedduu barreessanii jiru. Isaan keessaa muraasa isiniif dubbisa. Sila kun Galaanaadha moo ija kooti? Viidiyoo isaa barbaaddee baasu malee seenaa ilkaan isaa Galaanaan itti dhabe waan beektu natti hin fakkaatu jedha. Inni itti aanu qarshiin diigee nama hin ijaaru jettu Galaanaa Gaaromsaa fakkaata namicha birriin diigee hojjate jedha. Koomentii baay'eetu viidiyoo kana jalatti barraa'ee jira. Isaan keessaa muraasa isiniif dubbise. Galaanaa Gaaromsaa baaleen na kaase sirba waggaa 11 dura hojjetame sirba turaadha. YouTube irraa argachuu dandeettu yoo barbaadan. Garuu yaadni namoonni tokko tokko viidiyoo kana jalatti barreessaniiran hedduu nama jibbisiisa. Akkasitti yaaduun sirrii miti dhiisa. عليك تدني بدانيا انقدي لجدي بكانيا لمي كدا وداتي لما يبجي يمن من لما متوينتي عليك تدني بدانيا انقدي لجدي بكانيا لمي كدا وداتي لما يبجي يمن من لما متوينتي ياررو مساك أسلم دشينيا ساري القوال تقسته ميهد الشالينيا Hindandeettuu sagaleen kan kee hin bareedu jedhama ture jira jechuudha. Abdiin kunne irra deddeebi'ee hojjechuudhaan sadarkaa amma irra jiru kana irra gahee jira. Viidiyoon kun fakkeenya guddaa namoota biraatiifis ta'uu danda'a. Har'a yoo hin dandeettu siin jedhan abdii kuttee waan hojjetattu san dhiisuu hin barbaachisu jechuudha. Boru yoo irra deddeebitee shaakaltee hojjettee jettee iddoo guddaa akka gahuu dandeettu viidiyoo namatti agarsiisa. جارسكن كي اوكي سرت فلوس ويمو اني دوياتي سوالو سوي ميري غافي لمن تكن سيقبا دلا مالك مسانو جبت اسم مالك مسانو جبت انا كخيت مسانو جبو كرمو يا شريانت نتطلا جارسكن كي اوكي سرت فلوس ويمو اني دوياتي سوالو سوي اني دوي ساب والو رناش حاجه خانت غراجه بتنجي جولا كتابني جرتي نمسيتي يوسن دوغاساتي جولا Hagam dubartoonni masaanuu yookiin niitii biraa irratti fuudhuu hagam akka jibban asirraa hubachuu dandeenya. Niitii biraa narratti fuudhuu irra du'ee isa awwaaluu wayya jettee jetti nama ajaa'ibsiisa. Dhugaa rabbiiti jechuudha. Wanta akka viidiyoo mucaa kanaan akka kolfisiisee jiru jechuudha. Baay'ee tokko dadhabee jira. Bakka dhugaa nama jirtu dubbate garuu namni achi siqnee
achi as deebinu waan tundu qayyarame nutti fakkaata obboleessa koo maal goone mee viidiyoo isaa laalee walitti deebinu garaan na dhukkube. Shamarran keenya jechuudha yeroonuma biyya baatanii biyya ambaa wayii deemtan yookaan naannaa Finfinnee haa ta'u Arabaa haa ta'u biyya biraa haa ta'u iddoo biraa deemtanii jechuudha biyyuma isin keessa dhalatanii guddattan sana gaafa galta wayii keessummaa gaafa dhuftanii jechuudha inni ammayyuu dhoqqeen jira ammayyuu daaraan jira jettan tokko baay'ee nama dhibasin naguma miti garuu gaafa biyya baatan bokkaan roobuyyuu amma yeroo tokko biyya ambaa dhattanii hojjettanii gaafa waggaa lama turtanii ammayyuu tafkiin jira ammayyuu bacoon jira jira isa dhugaati nama garramtu naguma miti. Biyya guddatee waggaa dheeraatti fudhatee sadarkaa isin argitan sa irra gahee jira. Biyyi keenya halkan tokkoon jijjiirame yookiin waggaa tokkoof lamaan jijjiirame sadarkaa san irra gahuu hin danda'u waan ta'eef dubartoonni akkas isinitti fakkaatu jechuudha. Sirrii miti sirriitti yaaduu qabdu. Amma intala tokkotu maal gooti biyya keenyadha abbaan ishii qote bulaadha. Achiin egaa abbaan ishii qote bulaadha hin beekti biyya ambaa wayii waggaa lama turtee gaafa dhuftu abbaan hin qota. Abbaa maan inni wal harkisu jettu sangootaan. Maan inni wal harkisu maalidha jennaan jalumaadha abbaan hariira. Ammas abbaa maa sangoota inni gateetti sangootaarra jiru kun maal harkisu. Indi ammas lama dabarfate sadaffaa gubbaarratti abbaa maalidha inni atu gochaa jirtu jennaan abbaan haree qacceesaa fudhateetu tokkicha gisee lama bolak itti godheetu maaliin hojjechaa jira jennaan qotaa jirta jettu. Maan inni harkisu jennaan dindii qambarrii jettu. Inumayyuu waan jaarti irraanfate muka funyaanii loloosoo jechuu jalqabdi. Shamarran keenya amala akkanaa dhiisa. Innaa deemtu suma qotaa arrasuma qotaa innaa galtutti suma qota. Kaleessa tafkiin ammayyuu jira dhoqqeen ammayyuu jira dhoqqeen ija keetti hamaragamu jira. Maal bokkaan hin rooba'u. Amala akkanaa dhiisa inni fa'u dhugaa rabbii. Amala akkanaa si irraa jibbee jechuudha. Namni baay'een sinittaa otuma beekaa sin dabarfata gaafa sin dhuftanii baay'isawwee okkee chiggirellem jettan nama baay'ee sin taasisamu. Amala akkanaa keessaa waaqayyo sin haa fayyisu. Walii gallee. Viidiyoon itti aanu viidiyoo Mansuur Jamaal namoota hedduu ajaa'ibsiisee haa ilaallu. Mansuur Jamaal qarshii karaa irratti qoqqoodee jira akkanatti jechuudha namootaaf. Viidiyoon kun viidiyoo namoota hedduu ajaa'ibsiisee sooshaal miidiyaa yookiin miidiyaa hawaasaa irratti torbaan kana haa xumurrume. Viidiyoon guyyaa har'aa kana fakkaata yaada keessan yaada qabdan kamiyyuu koomentii jalatti na barreessaa namoonni haga ammaatitti ilaaltanii maatiin ta'an maatii ta'a hundi keessanuu laayikii godhaa. Viidiyoon kun isinitti toleera yoo ta'e hiriyoota keessaniif sheer godhuu hin irraanfatinaa. Ana wajjin viidiyoo itti aanuun wal agarraa hangasitti turtii gaarii.